balbalti amma isin mul'atutuni balbala qaalluti so balbala qaalluti alaabaan agartuun kunis alaabaa abbaa gadaati balbalti qaalluudha gaa balbala guddoodha so mee manguddoo irraa abbootii keenya irraa waan isaan jawaa'ee qaalluudha afaan isaan irraa dhageenya akkam ooltan nagaa fayyaadhaan dhiifama wanni isin gaafuma takkaa fi lama isin gaafatu dhufe balbala 8 achirraa laallee jirra namni balbalti 9 naan jechaa turanii taqaalloo naan jechaa na gaafataa turanii balbalti 8 harkeetiin jira taqaalluutis harkeetiin jira sagalaffaati asittiin harkee ishiis duubaan jirti oggun ol seen immoo alaabaa abbaa gadaatiin faayamtee jirti isinis akkana babbareeddanii jirtanii balbalti tun taqaalluutii taqaalluuti galatooma duubaan maaliif godhamte wanti duubaan godhamteef eeggadda gaafa as jala bule goojoo 8 tara oromoonni kun gaafa duraa asitti namaa dhumaa ture lubbuu namaatiif bahaa ture halkan inni asii dhufee duuba goodaa kana jala bule namni nagayaan bule guyyaa san nagayaan bulle bultanii jiran goojoo 8 tana guyyaa kana innillee heere gadaan buluu qabaa shanacha tarree 8 heerri tarree 8 heera ituulitti haadha siinqeetiin 8 xiixoo 8 dubartii 8 qal'aana 8 hilla 8 asitti heera inni gaafa san tumeeni goojjoon kun jaaramte oromoonni kaleessa eegas booda dhumaa turre dhaalluun nu ulfina heera kana waan nu tumee gaafa inni nutti dhufe dhaalluun qaalu waaqaati ammaa booda ulfinaa isii ol kaa'uu qabnaa wanni isii ol kaa'aniif arrabni tufti nyaarri qumti addaa kallacha qaba dhaalluun 4 gamana dhiisee 4 goojoo tana gamana dhiisee ummata odaa jala jiru kana gamana daandii waan jirtuuf irraa eeguudhaaf asitti ijaaramee jechuudha goojoon tun yoo namni wal loles sanni waliin badees as dhufanii himatan dhaalluun ruufaafe dhaalluun sodaatan dhaalluun ruufaafe jennaan gana nam tokkollee waliin lolu yoo hagaraan gunuu dhufalle gunuunni keessa jiraatullee dhaallutti himatan yoo waa dhabanillee dhaallutti himatan uubaa jiru samee buqqifatanii jechuudha dhaalluun ulfina hoggaa deemu hoggaa asirraa ka'e abbaa kallachaa kana bira jiru kan haraashiin 8 dura deemu bakka deemu asii ka'ee hanga siidaa dandee ga'utti hojii aanu siidaa dandee achitti dhaalluun ni biifu nagayta eebbiif haraashiin 8 eegas boodatti gadhiiftee siidaa dandee dhaqe abbaa kallachaa kana dura deema umbii fudhatee abbaan kallachaa kun dhaallu achirra horee dhagaa siidaa sanirra horee haraashii tana umbii itti facaasaa jechuudha umbii tana maaliif facaasa horii kanatti hogga facaasa haraashiin tun achirraa haate ol asitti ol deebitee boru waan qalamtee namni nyaatuuf irbuu naquuf
namni shirkoo san wajji kutate irbuu seeneetu wali namatu cubbuu walitti hin dalagu yoo inni holbuu baate irbuun hin jirtu jechuudha hahu jechuudha hahu tole qaalluu yoo as dhiyaatu baate odaa kana yaa namni taa'uu hin danda'u jechuudha yoo qaalluun jiraachuu baate yoo qaalluun jiraachuu baate horri qaalluun keessan jirre biyya teenya biyya tana akkuma oromattuu jiraachuu qabu abbaa hora kana abbaa ijuuti abbaa eebba abaarsaati waan ammaate qaalluutti matan qaalluun jala kan laala ijaan laallaa wani sanbadeetu yoo eebbiseellee akkasumatti eebbisee namni kun waan dhufeef san argataa jechuudha kanaaf qaalluun bakka tana taa'ee jechuudha. Goojjoonis balbalti qaalluutis wanni duuba godhamteef akkuma gisee mana namaa ijaaranii mootiin kophaa taa'utti san duuba godhanii duubaan godhanii waan qaalluun sanas duubarra ijaaramtee jechuudha. Amma namni tokko ni jira qaalluun ituu mitee kajoofaa jira nama ol mormuufas haa agarru jira karaa miidiyaatiinis qaalluun immoo nuti ituurraa isan gafaa jettee akkuma isinatti himtan kanatti himanii jechuudha. So kanaafuu waan irratti hidhaatan yoo jiraate asirratti kanatti. Qaalluun kun ulfaadhu qaalluun kun qaalluu hawaaqaatiin jedhee fuudhu. Oromoon kaleessa hoggaa odaa kana jedhamu wal geessu qaalluun hin jiru halkan inni dhufe kana afuriin odaa bule shaniin darrabbaa bule hanjaan kun halkaniin nagayaan bule Oromoon kun guutuu nagayaan bule qaalluun kun abbaa Oromoo isaa guutuu qaalluu waaqaa qoduu jenni ilma galaan ilma ituutu kan ilma ituutu miti jiru soba ilma galaan ilmaan isaati afur ol qabee afur gaddeebisee shanan mana ituutee hoggaa waan kana fedhe galma isaati jira galamsoo bakka jedhamu kana galma isaati jira galma isatti galee achittis eebbisee shana mariitu wajji guuta bakka jiru guutamte jee adda galchaa jettu bakka guuta jaamtutti guutoo bakka jaamtu galamsu guutu sanii galee guutamte jee adda galcha hedduu takka galatooma adda nuu baaftanii inshaallah rabbi fayyaa fi umrii dheertuu isinitti haa kennu manguddoo teenya abbootii teenya rabbi amata 8 itti aanullee rabbi asitti warra kabajatu nu haa godhu ulfaaddaa rabbi fayyaa fi umrii dheertuu isin haa kennu isin jaalannaa baga isin irraa dhalannee galatooma. Itilleen ulfaaddaa isin jenna hamtuu isin arginu. Amiin. Odaa ta'e turi jenna. Amiin. Kulluu ta'e mul'adhu jenna. Amiin. Gaaree ta'e bal'adhu jenna. Amiin. Siidaa dandee ta'e jenna. Amiin. Kumaas hin